Akkam jirtu hordoftoonni Ilillee Miidiyaa hundumti keessan bakka fi iddoo jirtanitti nagaaf ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Egaa har'a keessummoota lama qabadhee isiniif dhufeen jira. Isaan immoo darabeen kanan wal isin barsiisu ta'a. Ani faarfataa Wangeelaa Iyyaasuu Kaasaati. Keessummaan isiniif qabadhee dhufee Paaster Araarsaa Guutamaa jedhama. Akkasuma faarfataa Eeliyaas Kaasaa illee gidduu keenya jira. Paaster Araarsaa Guutamaa nama Waaqayyoon bara kanatti nuuf kenne keessaa nama tokkodha. Egaa akkasuma hordoftoota Ilillee Miidiyaa ayyaana isaa irraa akka qooddamtaniif har'a paasterii qabadhee gara keessanitti isiniif dhufeen jira. Akkasuma Paaster Araarsaa Guutamaa Jesus Our Anchor TV channel kan jedhu YouTube'dhaan banatee irratti barumsa baay'ee namoota jijjiiran, barumsa baay'ee namoonni baay'een ittiin boqotan dhuga baatii gaarii qabu banee irratti tajaajilaa jira. Ergaa gurguddaa dabarsaa jira. Chaanaalii isaa subscribe gochuudhaan akka irraa eebbifamtan isin affeereen jira. Maqaan isaa akkuma iskiriin irratti ilaalaa jirtan Jesus Our Anchor TV jedha. Akkasuma description kan koo jala yoo seentan linkii isaanii isiniif teessisa. Subscribe gochuudhaan nama Waaqayyoo kana akka jajjabeessitan ayyaana isaa akka irraa qooddamtan waamicha isiniif godha jaalala Waaqayyootiin. Egaa faarfataa Eeliyaas Kaasaa waan jedhu qabatee gara isaatti isin dabarsee kallattumaan Paaster Araarsaa waliin turtii goonaa jechuudha. Nu faana tura. Nagaa Waaqayyoo bakka jirtan iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jechaa egaa wanta qoonni irra kan isinitti argameef waa isin biraan ga'uudhaaf dursee nagaa Waaqayyoo araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jedha. Ani karaa Kiristoos obboleessa keessaa kan ta'e faarfataa Eeliyaas Kaasaati. Obboleessa keenya Paaster Araarsaa karaa chaanaalii Jesus Our Anchor seentanii akka ilaaltan akka hordoftan ayyaanicha Waaqayyoo sarara kaa'e akka itti irraa barattaniif itti boqottan abdii guddaan qaba. Seenaa laalaadha. Ayyaana isaa kan irraa qooddadha. Ayyaanicha Waaqayyoo qooddadhaan isin jedha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Shalom. Egaa kallattumaan gara paasteriin isin fida. Turtii gaarii akka dabarsitan abdiin qaba. Obsaan waliin tura. Nageenyi Waaqayyoo araarri Waaqayyoo lafa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jechaa akkuma isaan kaasan yaa maqaan koo Paaster Araarsaa Guutamaa jedhama. Waldaa Jesus Our Anchor International Church kan jedhamu keessatti tajaajila. YouTube irratti immoo Jesus Our Anchor TV kan jedhurraa barumsa bal'aa argachuu dandeessu. Har'aaf ergaa gabaabaa qabadhee jiru Waaqayyo waan hundumaa haaraa godhamaa jiru irratti gabaabsee dubbadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaasee hamma 6tti kan jiru bal'ina isin booda ilaaluu dandeessu. Ani garuu ergaa koof gabaabsee wanti kaasu lafa sanatti Yohaannis mul'ata maal jedha? Samiin moofan darbeera, samii haaraan dhufeera, lafti moofan darbeera, lafti haaraan dhufeera. Yerusaalemiin akka misirroo dhirsa isheetiif miidhagdeetti yeroo isheen bantii Waaqaa keessaa gadi buutu argeera. Waaqayyo immoo teessoo isaarra taa'ee hin dubbate jedha. Kanaan booddee ani saba koo gidduu nan buufadha. Isaan wajjin nan jiraadha. Isaan saba koo hin ta'u, ani immoo Waaqa isaanii nan ta'a jedha. Itti fufee maal jedha? Imimmaan hundumaa ija isaanii irra naqaa. Si'achi gaddi hin jiru, si'achi waraansi hin jiru, si'achi dhiphinni hin jiru, si'achi du'i hin jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Galanni guddaan Gooftaa haa ta'u. Egaa ani kun waan hundumaa haaraa nan godha jedhee sagalee Waaqayyoo dubbata. Dubbiin kun immoo amanamaadha. Dubbiin kun immoo dhugaadha. Caafinaan jedhee dubbata Yohaannis mul'asaati. Ani alfadha jedha. Ani omeegadha. Ani isa jalqabaati. Ani isa xumuraati jedhee sagalee gargaaratti dubbata. Egaa har'a gabaabsee ergaan ani dubbadhu maaliif Waaqayyo Gooftaan jireenya keessan haaraa hin godha. Waan jirutti kaasuu barbaada. Hafuuratti kan dadhabdan hafuurri keessan hin haaraa. Fayyaan keessan kan sin harkatti dadhabe har'a fayyaa haaraa Waaqayyo isiniif hin kenna. Warri dhukkuba dhiigatiin qabamtan dhiiga haaraa, kalee haaraa, gadaamessa haaraa, lafee haaraa, hafuura haaraa, mul'ata haaraa Waaqayyo keessan hin qaba. Galanni guddaan Gooftaa haa ta'u. Egaa ergaan ani qabadhee jiru gabaabumatti har'a Waaqayyo Gooftaan balbala haaraa, jireenya haaraa, maqaa ilma isaa, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos tokkoon keessan keessa tajaajileera. Sakendii kana eegalee, daqiiqaa ammaa kana eegalee hafuuratti fayyaa, foonitti fayyaa, ikoonomiitti fayyaa, lubbuutti fayyaa. Ajajeera maqaa ilma Waaqaa Yesuus Kiristoos.
humni dhukkubaa kamillee abaarsa kamillee keessa akka inni cabu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ajajeera. Humna dhiiga walichaatiin ajajeera. Bilisa ba'uun maqaa Yesuus isiniif haa ta'u. Kan dhukkubsatan nama maqaa gooftaatiin haa fayyadu. Kan dadhaban maqaa Yesuus nama haa jabaatan. Kan gaddan maqaa Yesuus nama haa gammadan. Warri karaa irraa kaatan karaa taa deebi'anii. Warri humna dhaban humna argatanii. Maqaa gooftaatiin ajajeera. Warri mudhii kan dhageessan, warri sagalee kan dhageessan, nan dubbadha isinirratti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin abdii kutannaa keessaa, dhiphina keessaa, gadda keessaa akkasin baatan maqaa Yesuus ajajeera. Humna dhiiga walichaatiin ajajeera. Bilisa ba'uun siniif haa ta'u. Yeroo kana eegalee waan haaraa of keessatti fuula keessan duratti akkasin agartan maqaa gooftaatiin ajajeera. Gooftaan isin eebbisu. Yaadni Waaqoo isiniif haa baay'atu. Yeroo biraa deebinee wal agarraa. Shaloom. Egaa jaallatamuuf kabajamoo maatii Waaqayyoo akka eebbifamtan abdiin qabaa. Anilleen baay'ee gammadeen jira. Waaqayyoon dachaa isin haa eebbisu. Egaa dhaamsa koo isa jalqabaa akka hin daganne karaa diiskiripshinii keenya galuudhaan chaanaalii Jesus Our Anchor TV jedhu seenuudhaan saabskiraayib gochuudhaan nama Waaqayyoo faana akka dhaabattan, nu faana akka wangeela hojjettan, nu faana akka Waaqayyoon tajaajiltan waamicha isin gooneerraa turtii gaarii Waaqayyoon isin haa eebbisu. Eebbifamaa.